teebilii nyaataa gatii fi yookiin qarshii isaa meeqaan akka bitamuu fi kiichinii yookiin ammoo kushiinaa mana aaraa odoo hin tahin mana keenya keessa iqaabeetti keessatti mana keenya ittiin miidhagfannu qarshii meeqaan akka bitamtuu fi bareedina isii meeshummaa isii gubbaan isii saramii karraa kan dalagame meeshaa Jamiilaa Gammadaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Achama harka fuune Oromoo kiyya guutu jirtu amantiif kutaan osoo hin qoodin asitti ammoo tuyyuu kontiroolii kan nama biraati. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdan like subscribe gochuun hanga xumuraatitti meeshaa kana ilaala. Gatii xumura irratti isiniif hima hunda keessanuyyuu. Akkuma asitti argitan kana TV standii bareedaa tahee jechuudha. Asitti illee waan babbareedaa yookiin ammoo faaya tahee kaayuudhaan akka kontirool biffee osoo ta'uu xiqqaadha. Adardara inni qabu takka lama sadi qaba balbala mastaatii qaba itti aansuun ammoo tuyyuu madardara akka dhumaan jechuudha abaaboo wanna babbareeda faaya ta'e irra dardaranii miidhagsuu fi jidduu kana akkuma beektan TV gala jechuudha itti aansuun asirrallee abaaboo waan babbareeda adda addaa kaa'uu dandeenya wanni sirriitti isin hubachuu qabdan kun hundi isaa tokko tokkootiin hiikamee fe'ama mana isaatiitti abbichi walitti rakkabataa jechuudha itti aansuun asitti illee akkuma asitti argitan kanatti balbala mastaawotii qaba kunu akkuma jechuudha achiisanii asitti illee madardara sadi qaba akkasuma asitti illee wanna babbareeda irra dardarachuu dandeenya waan adda addaa itti aansuun asitti madardara wantoota adda addaa keessa kennu tokko lama kana cufne sadii afurii jechuudha gamaa gamanaan madardara lama lama qabaa jechuudha itti aansuun ammoo tuyyuu asitti akka labaa waan adda addaa miidhaa fi quraana wantoota barbaadan waan tokko tokko keessaa kaa'uu dandeettanii asitti ispiikara yookiin sammaa gurguddaa adda addaa kaa'uu dandeettanii akkasuma ammoo tuyyuu barbaadan asitti sammaa dhaabataa ni suure jechuudha asitti guddaa keessan asitti kan dhaabata asitti illee kan dhaabata jechuudha gamaa gaman lamaan isaa akkasuma ammoo asitti rimootii adda addaa waan feetan kaa'uu ni dandeettanii TV kun guutuu gatii isaa hanga dhumaa yoo dhageeffattanii meeshaalee hunda isin agarsiisee kahee kan isin agarsiisu ta'a mukni inni irraa tolfame tokkoffaadha kunis irraa baha amma viidiyoo waraabuuf kunoo biloonii qaqqabsiisnee jechuudha kuni addabbaa kunii fi kun walirratti addabbaa fe'amuuf hin caccaba itti aansuun kunis addabbaa kunoo haala kana as keessa gala akkasuma immoo adiin kunillee gubbaa kana dhufee taa'ee jala kana itti hidhamaa jechuudha wannan sirriitti isin agarsiisuu barbaadu ayisiisi maaliif jennaaniin har'a kana yoo sirriitti isinitti agarsiisee jedhee bareeda haala kanaanillee akka hiinen gana kana hiikna jechuudha viidiyoo fiine akka kana hiinen galchuu ni dandeenya wanni isin sirriitti hubachuu qabdanii yoo amma kana akkanatti galchinee jenne tokkoffaa irratti addaan ni caccaba lammaffaa irratti ni ulfaataa jechuudha meeshaan oriijinaala waan ta'eef sochaamee hin danda'u saraatanyaa hedduu barbaada saraatanyoonni yoo itti ulfaate hin darbanii jechuudha itti aansuun wanni ani isinitti himee jedhu haala kanaan adda babbaafnee jenne manatti akkanatti walirratti hidhachuu danda'a abbaanii isiniin jedha itti aansuun teebilii akka deeggarda baasee teessoo nyaataa yookiin ammoo tuyyuu xaawulaa nyaataa akkasuma ammoo tuyyuu kursii jaha ispoonjii wajjin qabateeti sababbiin qalamii kana gooneef jechuudha TV saaloona ta'a akkasuma ammoo tuyyuu kunniin lama walirratti taqmiina jechuudha naa hubattan jedhee yaada filannoo hedduu siis obboleettiin ta'e gaafa duraa isa kanallee gaafa duraa xaawulaadha kan isin filatte jette kalarii biraati jechuudha kalarii bifa bishaanii yookiin kalarii kichinii isiiti isin agarsiisuuf ta'a garuu haa ta'u malee isin kuni karataanillee ispoonjii fatti hirkatanillee ispoonjii naaf haa ta'u isin jennaani kalarii carqii jechuudha xuris danda'u akkasuma immoo tuyyuu waan baay'ee danda'u ammallee kalarii baay'ee bareedaa ta'ee fi faashina isa kana filannaani kanallee kana filanne TV illee kana filannee jechuudha maaliif jennaan dirqama saaloona waan ta'uuf walitti fakkaata akkuma asitti argitan kanatti teebiliin kun yookiin ammoo tuyyuu xaawulaan nyaataa baay'ee jiddu galeessa jechuun guddaadha hanga barbaadaniin hanga dalleen isin hojjetamuu danda'ama meetira tokkollee hojjetamuu danda'ama achii gadiinillee ni danda'ama akka filannoo keessaniitti teessoo afur hojiileen saddeet waliilee ni danda'ama kunoo jaha waliin baasnee jirra hunda isaatuyyuu gatii tokko isaatiin hanga dhumaa warri obsitanii eeggattan qofatu gatii dhageettanii isin jedha maaliif jenna namootiin hedduun meeshaalee yeroo himtu gatii hin himtu jettanii ni hima obsaan dhageeffadha jalqaba irratti gatii hin himu sababbiin isaa jalqaba meeshaa ibsee meeshaa himee ka'ee gatii isin himaa ta'u gara kichinii deemna kichiniin baay'ee bareedduu fi akkasuma mootuyyuu hedduu miidhagduu namatti toltu taate rabbiin nagaan keessa si haa gochuu Jamiila jalqabaaf teebilii yookiin xaawulaa nyaataallee qalamii akkanaa ture garuu ispoonjii goosifnaan jijjiirree TV akka wal fakkaatu itti aansuun kichiniidha kichinii kana namooti hedduun isin fayyaddi bitadhaa isiniin jedha
namoonni jechuudha wanni isin amma hubachuu qabdan viidiyoo kanarratti amma girgiddatti hirkanne qilleensarra dhaabate hundi isaatu manatti yoo gale akka ajaa'ibaati kana caalaa bareeda kunillee hundi isaa addaan baha jechuudha isinii galee kana amma hin ulfaata saramiika nama dhiiratiyyuu irraa baasa tokkoffaa irratti kichiniin tuni asitti madardaraa lama qabdi balbala tokko asitti akkasuma madardaraa guddaa lama qabdi madardaraa afurii balbala lamuutuyyuu lama sadii asittillee madardaraa lama qabdi balbala tokko balbala afurii jechuudha akkasuma jalatti asitti madardaraa guddaa dhaabbataa waan adda addaa kaattan qabdi akkasuma immoo asittillee madardaraa dhaabbataa qabdi wanni isin hubachuu bakkooni jechuudha dulaaba isaati madardaraa lama qofa qabdi akkasuma immoo asitti hin qollofamee dhiifama of kolchaa isiniin jedha kunoo haaluma argitan kana kuno haaree waan taateef ol qabata kuno dulaamni isaa asitti akkuma argitan kana meeshaa feetan itti daruu dandeettanii amma lafa jira haalaan mijataa miti kuno akkuma argitan marqarra keenya waraabaa jirra asitti illee dulaaba dhaabbata asitti ammoo dulaaba keessatti madardaraa qabu jira gubbatti asitti waan dhedheeraa akka feetanii walirratti dardaruu dandeettanii distii hanga barbaadanii akkasuma kan cilfaa fi mankaa wantoota adda addaa madardaraa kuno baay'ee guddaa ta'e kan bahuu danda'u argitanii bahuu danda'a deebuu danda'a jechuudha. Argitanii itti aansuun asitti illee akkasuma qaba lama jechuudha. Ija keessanii ilaala baay'ee guddaa kan ta'edha. Gubbaan isaa saramiika diizaayiniin isaa diizaayinii hedduu bareedaa ta'e akkasuma immoo saayiziin isaa illee saayizii baay'ee bareedaa ta'e gatii isaa hunda tokko tokkoon kan argitanii fi akkasuma immoo kan irraa gammaddan tahaa namoonni hanga dhumaa ilaaltan ni gammaddanii itti aansuun mee akkanuma immoo maachii jechuudha obboleessi teenya tokko meeshaa isin dura ajajatte meeshaa isii irratti tokko qofa amma waan ajajatteef kontirool biffee isallee isin agarsiise tokko tokkoon gatii isaa isin hima. Biffeen kuni meetira kahayaa jedhama akkuma sitti argitan mastaawutiin ittiin hidhamne qabannaan harkaa isaa hunduu ittiin hidhamne tokkoffaarra madardaraa takka lama isa isin agarsiisuu barbaada asitti ammoo gurguddaa qabdi kana keessa ganaa mastaawutiin gala meeshaa hedduu na bira dalagattee kontirooliin jalaa hafe kontiroolii kana haala kanaan na ajajje akkasuma immoo namooti hedduu meeshaa kana na biraa qabanii kunoo qabannaan isaa ittiin galle madardaraa qaba akkuma argitan kunoo maashaallaadha qabannaan isaa ittiin galle hin xumuramne maaliif har'a fe'amaa hin jiru kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan jechuudha namooti meeshaalee na biraa qabdan sababa roobaa qalamii afuufuun yookiin dibuun hedduu ulfaatee jira waan ta'eef obsaan na eeggadhaa isiniin jedha gatiilee meeshaa hunda isaa akkuma asitti argitan kanatti kontirool biffeen 27 teebiliin kun yookiin ammoo teessoon nyaataa 40 kan dalagame tokkoffaa irratti kan jechuudha dubbatame akkuma asitti argitan kursii 6 akkasuma ammoo isboonjii qaba isboonjiin boodarra dabalamee gatiin isaa hojjetame tiibistaandiin kun meetira 2 baay'ee guddaadha haala amma isin argitan kanaan kan dalagame gaafa san qarshii 28 har'a akkas jettanii yaadina baatii 5 jechuudha hanga ajajamee jedhee obboleettiin teenya Jamiilaan tursiiftee fudhatte meeshaalee nama hedduutu na biraa qaba isiniin jedha itti aansuun ammoo tuyyuu kichiniidha kichiniin kunis qarshiin inni ittiin dalagame qarshii 30 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarshii 30 hojjetame kanaaf hundi keessan laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessanii qooda meeshaaleen kun baay'ee mana keenya keessatti nu barbaachisa waliif qooduudhaan fayyadamaa irra